السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كم جرتو بجالتم توتا يوتيوب channelي الجنو شو مرتي كيسانو قبين تينيا قبين جويا هرا قبين كيسماتي أكو مبيك متربان دبري بس سني متن سيدين توري كيسمان كينيا كان جويا هرا مشيدا خينيا خان نشيدا كليبي جهاول guutuu isii deeqaa baay'ee tadiyamtu hojjetee hawaasaatiif gumaachee jiru akkasuma nashiidaa gaggabaabduu ta'aruuzaa akkasuma nashiidaa gammachuu yeroo hojii wal qabatu babbareedduu bifa hedduudhaan dhiyeessee nama hawaasa isaatiif gumaache keessummaan keenya kan guyyaa har'aa munshida keenya munshid Ikhlaas Jamaal ta'a. يا إيمان إسلاما خم بدا موجي وفتل فجرتي تدين كينيا فاجين والتاني والقمنها براندي موجي أسيتي تتيني في تندوف نفنجي الراحة لكفنو عادوا فرنجي قليلك غازا تنطروين توجي وطامي والبراد يوتيوب channel ها قدن شو سبسكرايب كولا hanga qophii teenya xumuraatti akkan waliin turtan isin afeerra. Qophiin teenya qophii gaafii deebiiti. Gaafii deebii akkuma Facebook irrattis, YouTube irrattis isin maxxansee ture. Waan barbaadan gaafadhaa isiniin jeetiin ture. Har'a ammoo gaafiilee saniif deebisaa qabannee dhufne. Saniin dura Ikhlaas eenyu, Ikhlaasii waliin wal barraa haga xumura qophii teenyaattiin waliin turaan afeerraa keenya. Hayyeegaa Ikhlaas بقى نجيان أفرّا خي خبجي روتي قالي أرسا قوتي أستي نهار كم تين سنجا غلطون ولا ما غلطو غلطو ميتيسي لكن أمو نمان غلطي فرد بكان دو فتنا اللي بيهو بردو خرني نافي ديني سنبيهو بكان ردو في سنبيهو لكن داونا نسن داو تجرتن خي جنو شو أكتي نيم بيها خبجان داو جنو شو كابو ملي خبجان زديني فيندوبني اسم بيسيسو أقول duraan dursee salaamtaan irraan fadheessisa. Salaamtaa ittiin hoo qaba. Ta duraati saanumaataatu hawaasa keenya jalqabarratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Keessaas teessanii alaas teessanii warri nu daawwachuu jirtan nulachuu ijoollee teessan ilmaan Oromoo jechuudha. Salaamtaan tana fakkaatti. Assalaamu alaykum yaa ummata islaamaa kan fagoof kan dhihoo jirtan waalama. أيه هندوم فلافين سنجابي عجينو السلام عليكم يا أمة إسلاما كم فقوف كان دي هجرتان وعلما ولا قرن سيني ولا قرن أماس بقوم ربي انتهي قوفتان خلقنا ما موتين المنا ما شارم السومما موت ما ننسارم نكيك وفيا رحمن سلا يوم الرقين يوتو وكنما وكستاني جنيه من نتكما دبيرو دبريتيف تاني يكما إتاني لالو تيزغران نوادبا دبجوتي سموا فانكولو غما عديف نوال أرغاني نولو قياما قيا أفول رحمانت والقول من ما يتين الكسي الله الرحمن سلام تاني كيسيف رأيي أسوسا قلي تيتنا دا كيسيف أيما أكا قلي بيسا قدو ترى ديبتو أقرأ إن شاء الله رسيبنا ولو مانو أردوتو تخينيا غافي ساني سي توركا كبا أنيلي نرى ديبسا ومتي كورد ديبنا يو يرون نفوت اتفوفنا نوجين توران غرو أفيرا خين هيا غافين دورا حواسن سيغافته سيبيه خاني غرو ورا فودا يوتيوب channel جنو شاون داوچا جروف تري هاريا تو ملتا مكان كينيو إساني ولي والبر هيا والبرون غاريدا وبليان خيا أني nama tokko jechuun nama dhuunfaa jiraatu tokko jiraataadha. Bakki inni itti dhaladhees Gandaa Abdurrahmaan Janiini magaalaa Qubborraa xiqqishoo ati meetira 15 fagaachuun dhabdu hanga sayyoo deemtanii magaaluma Qubboo keessa buutaniis yoo namnichi gidee gad dhufee nama abalu jettanii gaafata waliin dhabnu jechuudha. Kadheeti maqaan kiyya kanuma dhalootaati. Ikhlaas Jamaal naan jaan. Ikhlaas Jamaaliin addatti maqaa biraa hin qabu. Yoon qabaadhees rabbi na heeru. بودر أركضون هول إن شاء الله. هكا أبا وي فانا نانجو تكوا بودر أركضون هول. نيجاني كبدا هاوي وازوف المدلت. ilman dali hawwi osonteen dubartiifiin irra hannuu fada. Maaliif yoo jettee hayatu taate dubartii tana namni hangafa gizee dhalee maqaa ishii tana gaqqabaa dubartiin fi yaamuun fadhu walumaa galattu yoo dura intala dhalee intala san dhiiseeti ilma itti aanu dhaleen fi yaama. An osoo rabbiin dura intala naa kanne intaluma saniin fi yaama jechuu fadheeti. Ayyee gara qophii teenyaatti amma seennee jira. Gaafiin tanatti aantu mee aalama nashiidaa irraa haa eegallu. Ikhlaas Jamaal akkamitti gara aalama nashiidaa dhufuu danda'e? Nashiidaan tuni
duraanuma hawwiinsa keessa turte moo namaatu hawwiinsa keessatti uume moo ifumaa fi nashiidaa tanaa namni gari awwal irraa hin dhaggeeffadhe jaa eenyumee namni fakkeenya guddaa siif ta'e nashiidaa tanatti seenuu keessatti. Ayyeroo jalqabaa barataa ilmiiti kitaaba barachuudhaaf karaa laangee kana keessa gaafaan turu gizeen achi dhufu darasoonni ganda keenya keessa jiran tokko hedduu ganda shaashaa godhaniiti muhaadaraa tana godhanii nashiidaa tana qopheessanii hawaasa walitti hin qabanii daawaa godhu turan. An gaafa san gizeen dhufu gorsa himuu daawaa godhuudha qofa jennoon tiyya. Gaafaan daawaa godhuu warri nashiidaa akkasii fi ijoollee walitti qabee gorsuu ture san dhiisee kute. Daawuma sanii fi qophii duraan dalagu sanuun warka dhiisee jechuudha. Osuma akkas goonuuti gizee jarri sun kute ijoolleen kan dhuftuuf ellaa hawaasummaan kunuu jechuudha. Wanni ichi dhufaniif waloloo fi nashiidaa achirra jaamtu san barbaade malee gorsa kan ta'in naa galti. An hawaasa kana duuba karaa kamiinii walitti qabee akka duraanii sanitti itti fufsiisee daawaa godhee waan kana oofaa jechuutu sammuu tiyya keessatti uumame. Waloloo tana fitachuunis hin beeku garuu achi duraan. Waloloos qopheessuu kana gorsa bichaadha bakka dalagaan ta'e. Achi booda gorsa kana qofa gatteessee hawaasatti immoo hawaasni zabana kanaa didee jira. An qalbiin karaa kanaa rabbi nashiidatti isaan laxxafe isaanuma gaafata. Achi booda anillee niin tilmaame irraa akkasitti akka uummataa sanitti itti yaadee nashiidaa yookaan gorsa wal cinaa fiduun qabaa jee itti ilaalee waloloo takka qopheessuu eegale. Hoggaan dura gattaa'u namuma waa'ee eeggachuuf gattaa'e gartee hin jirtu wanni takka wanni takka sammuu keessa dhuftu. Bulee halkan guutuu qabee waan hin jiru katabadhus dhabee itti dhiise guyyaa itti aanu amma bulee guyyaa kaan ammas niin katabajee waraqaa fudhadhee qalama fudhadhee qamee gattaa'e duuba. Nama qamahee gaafa sachi dura hin qabamu jechuudha. Guyyaa san niin qamee nama qabamu wanni takka hin dhibdu. Iseen gattaa'ee itti gayyaadu waloloo maali waraqata kan fidin. Hayya. Talammaffaatis lubbuun itti deena ingate. Ta duraan dhufuu didde. Duuba taarraa tanarra hanganumee taa lubbuun dhiisee lakki duraan namni waloloo madaraka sanirra ijoo nama hedduu waan taateef safatti aanus barreessi ijoolleef kan taa lubbuun naan jette hoggusumaan xiyya qofaa miti ta ijoolleetis barreessee sanis barreessee madaraka sanirra geessee ijoolleettis kannee gizee waloloo jechuu eegale. Akkuma duritti hawaasni duraan gizee gaafa darasaan jiru bashannanan san itti deebi'anii waan san dalaguu eegalan duuba. Qophii sanarratti hirmaachuu eegalan baay'inaan jechuudha. Osoo hedduu guddatee zabana san keessa muhaadaraan bakka san qofa osoo hin ta'in namni akka ganda Hassaan, ganda Maarree, ganda Jaarraa naannoo san jiru guututti muhaadaraa sanarratti hirmaachuu eegale. Zabana san muhaadaraan yeroo hirmaannu san uummanni keenya kun nama takka lamaa sadii kana walitti qaqqabamnaan gaafa san shakkii uumama. Nutis irra gaafa maayikii olaanaa gaafa san keessatti turaa beekadhu bara 2000 meeqaan siimu jira seeta bara 2006. Halumaa kana. Maayikii walitti qabnee bitachuu qabne maayikii tokkos maayikii afaaniin itti haasa'an tokko gartee maayikii san bitanne baadiyyaa isa jirra. Sanumaa gizee dubbii namaa. Gizeenii fi gargaarsa masgiidaa fa'aa magaalaa keessatti. Waa isa sani maayikii sanii gizee maayikii san binnee ittiin dalaguu eegallu duraa keekkachiisa namni hawaasa san dhufee guute taanaan abbaan araddaa sanii dhufee nutti dabarse. Muhaadaraan tun dhaabbachuu qabdii nuun jee. Hayyee bakka har'a malee ittiin deebinu ennaa ammaas nutis keessa daawaa dabarfachuu hawaasninis waan kana bare qalbii nu dhiisuu diddee itti deebina. Osuma akkas jennu osoo akkas jennu boodarra miilluma isaatiin masgida seenee maayikii san harkaa cabsee nus masgida keessaa ari'ee inni sunis nama lubbuu hin jiru inshaallah gaaf tokko bal'aa irraa haasofna. Walumaa galatti ogummaa aartii kana kan inni itti seenuu eegaleen sanii achi boodallee niin dhiise yeroon dhiisu biyyi tokko akkuma wayii ijoolleen muhaadaraa ganda taalammaa tana keessa na fidde gaafaan achi dhaqu bari innis kunis nashiidaa jechuu minaan kana ni danda'a. Haasaa jee namni wayii tokko na haasee Ahmaddiin jeniin inni sanillee nama warra Yaman ta'ee Yaman jira. Akkasitti dirqama jiina haasee waloloo saniin na naqee guyyaa na achii jiru ijoolleen namni hin jechuu eegalte itti deddeebi'ee ogummaa aartii walumaa gala kanaaniin itti seenee eegas booda namni baaftu malee naan jechuu eegale. Garuu gaafa saniis hin baafne bara 2007 irratti jechuu eegaleetiin dubbiin bara 2013 irra gizeen ga'u akkana baasuu qabda jedhanii funya qulqullinni eegalchiisa. Hayyee mee afaan si qabee asoo alama nashiidaa keessa hin baane mee nashiidaan dura istiidiyoo seenten mee tamii nashiidaan yeroo jalqabaatiif istiidiyoo seentee itti hatte
achumaan mudannoo istiidiyoo keessatti yeroo jalqabaatti sun daddalee nuyi. Ana sol ta'u biyya dura nashiidaa eegaluudhaaf inni wayii na dhufe aboo nashiidaan yoo sana muhaadara argattee deemte san faana haalaan nu taate mooraa biinu jee nashiidaan san taakam turte waa'ee gabrummaa yeroo saniitii wal qabatti mucaate akumoonni oogita tanaa miti tabiraa waraabinaan jee kabiraatis Jarjarini. kabiraa hin jarjarini tabiraa waraabinaan jee isiin san taniin gaafa san dure jechuu ture kan nu qabee jiru dhibeen keenya lama bakkisiin irraa haatu garuu dhibee hundaaf dawaan si biraa argama rabbii abbaa arjummaa Boruu miti armaa wallahi nashiida sana falti. Siidana jechuudhaaf qopheessee yeroo nan tilmaamee ta'u namni wayii tokko na dhufe rabbii jiine shiida sana zaatan keessa waraabinaan jee. Amma ganaa achirraa eegalee karummaan itti waraabanu dura bakka takkaan nurraa fe gaafuma keessattuu. Eenyutu karee istiidiyoo kanaaf qajeelchee rakkoo amma hawaasni baasii jechuudhaan dirqama itti na kakaasullee hayyee jee gaafaan manaa ka'u garam istiidiyoon eessa akka taate hin beeku. Eessa akka taate eessa geessee akkamii waraaban akkamitti akka waraaban namni kun waraqaa kanaas gizee fudhate waan waraabe san hunda barreesse san hunda haffazeeti sammuu keessaa dhaqee ijaarse. Ganaa jechuun anis itti yaade haffazuun dirqama jechee waan hin barreessu haffazuu eegale. Gaafaan haffazu maallaqa hangam nafees isa dhiiroo jee muhaadaraa madhisaa takkanii dhayine gaafa san namni irratti hirmaatee artistoota gurguddaadha. Hawaasni garuu durana haasanii isaan san dura gizee ja'u nin jee artistoota gurguddaa sanillee boodaan maqaa isinii dhawalee har'an ta'u. Ifinne haamii jechuu isaan keessaa namni tokko. Warra mamuna shidaa yeroo kana gizeen inni itti dhaqe waloloo sana sumaa qopheessinaan jee. Anumaa qopheesseen jeen. Namaa sii kanne moo lakkii namni naan kanne numaatti dalagee hin jeen. Hayyee bareedduudha. Garuu qopheessituma haadha naan jee. Duuba istiidiyoo mee karatti waraabaniin nan qajeelchitu hin jeen. Istiidiyoo moo hin jeen. Qarshii kuma soddom naan jee waraabuun. Kuma soddomii gaafamii bara san keessa immoo. Bara san keessa. Kuma soddom. Haa. Waraqaa si jala bahaatii dhangalaa. Eessaan fidama soddom. Kira yaadni kiyya maal ta'e taniin silaa istiidiyoon geessa jee walirra kaayasan hunda bakka takkatti bakka muhaadara irratti hin fita malee. Jechuun eegalee jechuudha. Haaluma kanaan obboleessa keenya anas Muhammad Jazaa Rabbi haa kafaluu fi Keeniyaa ture zabana sana ittiin barreesse kaayisaan. Mee nashiidaa waraabuun akkamiin danda'ama garamiin geessaa jee gizeenan gaafadhu inni illee yeroo sana eega dhufnee wal barre malee achirra barreeffamumaa wal beenaa fi mobiirratti. Gizeenan itti barreessee Keeniyaa jirtaa'ee Keeniyaa yoo jiraate naasi keessa hotu lakkii Keeniyaan jiru biyyaan jiraan jeen. Yoo biyyee jiraatte kunoo lakkoofsa kana qabadhu duulaa yaniini irratti walii dhaqiinaan jee qarshii albama daqiiqa 30 yoo waraabdee kuma takka yooniif immoo lama goote albamni lamaan kuma lamaadhaan jee sana keessa rakisha. Hai kuma lama kuma torbaffaa duraan lafa kaayee beekadhu gabaa kuma 30. Amma bakka takkatti waan manaa qabu guutuun na baasisiifti. Nin fixaa uyyee achi lafaa keemma anumaa ayyeeniin dhaqajee tilmaame boodarra Nuraddiin Eliyyi tokko waraabe magaaluma sana keessaa inni jira isa san fudhadhu dhaqiinaan jedhanii namni itti naqaceelchee Nuraddiinis guyyaa tokko isaa jirjira naqana magaalaa sana keessa fiigu waluma dhufnee ni na beeka garuu hin beeku ture gaafa san keessa na dubbisee hawaasiin waloloo nashiidaa kana ni qabdaa muhaadara irratti argeen ture garuu osoo waraabdee jee inshaallah anis niyyaan tiyyasanii waliin dhayinaan jeeni namni dure istiidiyoo nageessa akkasiin Nuraddiin jechuudha kakaraara na kaayee saazanasii akkasirrattiin istiidiyoo dhaquu danda'e mudannoo istiidiyoo jette. Mudannoo istiidiyoo maayikii gizee sudura maali kun hin jenne. Mataase gizeen dhaquu nashiidaan hin dhaqes Allahu wallahu rabbi yaa wahidu nungolimmee warraa laalummaan bazu nu taasisi namaa waa barachuu yaadu nama guutuu addunyaa waan barateen fayyadu. Garuu akka ijoollee sanii jechuu hin dandeenyu. Siisaniin hin dhaqe. Hayyee soora jala. Mudannoon achi na mudatti gizeen achi dhaqu. Waliin seenee haffazeetiin dhaqe kumaas hin jee. Fettee guututti. Guututti daqiiqa 30 guutuu haffazeetiin dhaqe. Waraqaa qabachuun hin jirtu jechuudha. Gizee dhaqan garuu namni kun warra istiidiyoo kana bira gizee dhaqe duraan caccabsee gabbaan istiidiyoo kun walii galchee
oofaaf bira taa'ee hin qabee nama kanatti hime. Haarii eennan warri istiidiyoo san firraas yoo buufuudhaan leenjii isaa likki fidayanii hangaruu keejee naan jee hoggaan jee kan manna laaleeti hundi si fixee dhufe jee qamoo eegale oofeeti naan jee gizee inni oofe jee achinna ergu ammallee nashiidaa san keessa laaluu ni dandeessaa sagalee waaqishoo jira ani itti qabee mana nashiidaa tana isaanis bakka oofu jira gizee fixeen ol deebi'ee dhiqaaf jee na biraa gabbee istiidiyoo san akkana kara duubaa kanaaf hodda qabdi jeetaa. Dulati naga cerah nanti, abu kalau lalu sedekah abu sih. Sedekah abu sih aja sih. Simo. Ya kalau lalu itu, Yon ada usir alam membihumi. Yon tu kita nak terapi. Kena nak orang aku diro nasi dah sekarang majirti. Yon itu fu fekov lah nak kali. Absurd intah tu nak sih kira, mau berkatanan sambil tiga hari. Opsi tu bang kau tiga hari, oh bego. Osana bu. Amma kena itu dia bide, masih sini dia mudi dia. Ya kalau lagu ni. Ya kalau lagu sedekah ini. Adarnya, kau lihat ini gara-gara acimu doa nurut din tahu nama nadu bajira. Kayak isi sandu bisa nara apa? Anilen hari ini nomor tuh tinggi enggak nama kini nomor balik sih. Nomor tuh tinggi anjani. Durang kufahun tapi kabeti nomor bajira beker tuh. Kufah yang masuk tadi. Kufah yang masuk tadi. Jitu kufah. Acimu doa pura ni bawa tadi nagal teh deh kasut dom butuh baru. Osona pura dam bawa tadi ofe. Tuh gura sila. Gattaitin hangan norabes jalalala sirrit tol jitemo. Hintol jinecha sila nama biaya uteka. Nama sirralala. Suuto oli kalchise arras tak orabe borus dega to orabe torbang na fite chuga babe kaddu bakka takkatin dega soddon khayina hurat dam basin ofe mudanno namu dette takkasifada abu bana base bilesam bakka kawle dabi ofu Hayiga mudanno nashida ala mashida akana yadutti wan irradi ate onatin fakkaatu amma me ikhlas namni yeroni fi gara nashida hana dufto namni waan takarratti waan kana ningo da jegi ziratti jete khay gufuun hedduu namatti heddumaati. Namni takkaa siinii fi nashidaa yeroo barreessitu si waa hojjetu silaalee mucaan kun akkam godhata jee hamilee si cabse jira. Nama akkasiiti yeroo maal jettee maal gorsita? Nashidaa antaruma duraa hangaan nashidaa madaraka irra jiru nashidaa sirrii xiqqishoo akka mataa kiyyatti sirrii numaan jaa hawaasa birattis fudhatama qabdu malee waan halkan natti tolee na gammachiisen dila barreessee dila san keessaa tanatti tolte fuudhee gadi hin ba'a. Hawaasni waan san dhaga'u yeroo jalqabaatiif namayyuu waraabinaan jechuu ture. Gaafa waraabee fidu booda garuu namni tokko hamilee na caccabsuu ture. Namni sun maali namni nashiidaa waraabu heddummaa ta'e dila kana akkamitti nashiidaa dalayidaati. Maarreen taatu ati gursarraa toltaa daa'uma keetti hin fuftu kana naan jechuu eegalan. Ana immoo akkaatumaan gorsitti fudhatamu akkaan taraa yeroo jalqaba siin jee kara kana yoon cinatti dabalata qabaadde namni waan irraa dhaga'u hawaasa kanaatu akkasuma leen feene malee anis akkasumaan natti toluu ture duraan. Laakiin ammoo wanni kanaatu namilee gaafa na caccabsitu namoota hedduu ammaas kabiraatis dubbiseen ture. Duuba namni tokko akkana naan jaa nashiidaatti fufii jettanii akkamiin godhaa jennaan namni deebi'ee hamilee na jajjabeessu ture. Irra hedduun namaa kamaal naan jiru ture bar ilmi namaa inni sammuun akkas joosan jee namni tokko gizee naa himu akkas joosan mee maal yaadeeti artistoota sirbaa dila kana narkuu jee. Karan tanaan na dhibe. Egaa artistoonni sirbaa kun ajandaa tokko godhatanii uummata karraa shubbisuu sanuu dhifatanii. Nama tokko lama kaniifi akkanatti akka harree diitti hawaasa keessaa bahu kana. Itti duulanii hamilee gaccabsuu fedhan garuu namni sun akkas jeete artistoonni dilli kunuu bakka hundatti habaayechaa jiran ammallee nutti qaate jechaa jira hawaasni Oromoo. Gizeenii fi himan. Laakiin ammoo aartii islaamaa keessa namni eegale Raayyaa Abdurrahmaan Hussein namni babbeekamoon hedduu garuu munashidoota amma harkachuu jirra. Akka Harargee baafaan uummanni karaa biraa karaa sirbaa deebi'u malee Harargeen bahan akka jirtutti irra hedduu aartii tana waan jaamu irra injifannee jirtan na fakkaatti. Yoo akkuma nuti fufne waa'ee aartii tana injifannee jira. Injifannoon tun garuu yoo hatti fuftu taate yoo hawaasni keenya nama aartii kana gammadee hamilee akkasi cabsu baate. Amma gaafa san dhiisuuf hin kee wallaahi nama tokkootu maal naan jechuu ture deebi'anii artistoonni sirbaa kanuu akkana hedduudha. Namni akkanaa kun yoonii fi bakka tana dalaguu baadde aartii wanni jaantuu waan rabbiin ogummaa uumamaan nama kan waan ta'eef silaa rabbi si qajeelchuu baatee sirbaan baasuun dirqama. Dirqama gaa. Dhayitee hamilee san firraa baatu waan taateef kan rabbiin istiidiyoo si geessee magaallee si hin faarsisin
Rabbiin istiidiyoo si geessee magaallee isin faarsisin qarshii teesse qabalchiisee maqaa rabbii faarsitee galuu akkamii qaanfatta naan jedhu. Duba namni kun hamilee addaan natti uume jechuudha. Baatirii addaan haa ta'e. Kanaaf jecha hamilee tana harkannaanin inshaalaanis ittumaa deebi'ee niimuma rabbiin nama kanne tanaa hojii itti gammadee konfidensiin eegas boodaan baasuu eegale jechuudha. Waan namni jaanii jettee sana hunda bira kutee akkasiitii obboleeyyan ayyee. Ayyee gaafiin hedduutu jira Hamilee hangam tiyyata wani inni jajjabeessee kana jechuudha qabataa fayyaatti. inshallah akkana namayyuu jecha namaatiin haasida foloo gurraachaa jaa wannin hakiima sangiisii haasa'e qaybiifuu waa takka keessa hin jira amma gaafiin hedduu qabnaa gaafiin tanii fi karaa inboksiitiin gaafataniis karaa komantii keessaatiin hedduun na gaafatamtee turte gaafii san keessaa tanii fi akka ijootti namni baay'een kaase waa'ee nashiidaa haarawaa albama jahaffaa na fakkaata. Albama jahaffaa irratti Silaayisiin kara torbaffaa olsiiti. xixiqqoo jimboo diitii meeqa otoo ooltu waa'ee nashiidaa sanirraa namni hedduun haasa'u jira seenaa hajammayyuu sanirratti hin dalageettee beeksisallee maxxansitee turte nashiidaa sani maalirra geessee waan jedhamu gaafadhu naan jedhan baay'een isaanii keessaanis barreessan hanga agarte caalaallee waa'ee nashiidaa sanirraa nu dubbadhuuti achi booda gaafiilee itti aantutti sin dabarra. Obboleeyyan kiyya akkuma beekamu waa'ee nashiidaa sanii kitaaba aduu waaree tokkorraahis waa'ee hajmamayyuu tana fudhadhe anis obboleeyyan hedduutu nama kana dubbachuu dhabdee irra guddaa namni hamilee natti here tuujiif jabbaar tokko ni beektaa madarasaas akkuma fidee daawwachiisee namni shayinni dachii tan akkana pilaana lafaa kana waliin laalee waan kana qopheesse kun haminaan ceena gaafatee abaluu jee kanatti himeefi sheekota kanaa kana akkami seenaa isaanii hin dubbannee jee akkasuma namoonni waa'ee hojii isaa inni hojjetee dabre hatta madarasoota dadariifillee naannoo kanaatiifis akka Hararittis hojiin isaa waan boonsaa namni adda addaa natti himu ture abbaan kitaaba aduu waaree Abdurrahmaan eenyuuti wanta achirrattis barreesse namoonni qobboo jirtan garuu seenaa nama kanaa bakka itti du'ee fi maal akka hojjechaa ture anna bira galma guutuun na bira hin geenye namoonni naannoo sanii itti dabalaa jechuu gaafii achirrattuu barreessee ture. Namni hedduun waa'ee kana gaafatanii waan kanatti guutii waan jaamuuni hamileen tun na keessa seente anis akka nama tokkootti dalagee qopheessuun qabajee akkuma achirrattuu maqaa dhahee ture abbaa hajis dhaqee dabalata seenaa irraa fudhadheetiin ture akkasuma maasis kitaabban sanirraas fudhadheetiin ture dalaguu barreessee fideetiin jira barruun lafanii jirti ammas deebitee seenaa nama tokkoo baasuudhaaf yoo irra turtee wanni san sibira likki turte bilcheessite waan likki nyaachuu namaa ta'u namaa kan nuun irra bareeddee jechuu fadheeti. Yoon kaan ammoo waan takka jijjiirtu takka yoo fuute dheedhii nama taati galliqimsuuf nama waa beeku ni ulfaate. Habeertii hamtuun itti jirtu malee sababii saniif jecha xiqqishoo teessisee baasuun qaba waan hin joofin amata kanaa miti bara deengaddaati bara san duraati ololoon hanga tokko qophaa'uunsi achi feesidduu isiin deemuma jirti laakiin har'allee komantii tana jedhattis yoo feetan karaa biraatiinis namni seenaa narraa nafin tunis hojii isaati itti dabalee jiru yoo barreessitan gaarii ture jechuudha isinirraa niin qeebala isiniifis ittiin dabala ammas itti dabaluun hin fedha ammaasis wanni hafe guddaan eebbifneeti gabbaaf naanaan jechuu turan namoonni tokko takkaanis nashiidaa konsartii dalagee eebbarratti namaaf hin beeku. Akkamitti eebbaan malee gabbaatti sila? Iskaarraan tanaa jechuudha sababii saniif ajaja namatti kanaatis godhee hamilee tana eegee eebbisuun qabaa waan ijoof eebbisaa kanarratti nama hedduu barbaachisa ammaasis yeroo qabachuun barbaachisa ararraa ka'ee yooniin warroota magaalaa qobboo dura bu'anii jiran isaanii wal qunnamuu qabaa dura isaanirraa yeema baafannaan inshaallah tawaa'ee sanii walumaan itti fufna ararraa kaa namni hamilee waan sanii akka gabbaatu barbaadu yaadaanis seenaanis gulaalaa naan dhaqqabaa anis isiniin dhaqqabaa deebii godhee bira dabaluun barbaada. Hayyee deebiin keessan qoobsaa isinii ta'ee jeetii yaada warreen inboksii jalaan nagaafattanis warreen karaa yuutuubiin nagaafattanis deebisaa isinii deebisee jira kilaas. Hayyee gaafii itti aantutti dabarra. Gaafii lammaffaa irratti namni ajandaa baay'ee godhatee nagaafate maal inni beektaa? Gaafii tana asumaan si gaafadhaa. Ikilaas gaa'ela godhatee jira gaafii attu takka. Ajandaa godhatee jiru. Dhala dhiiraa si gaafate. Dhala dhiiraa si gaafate. Dhiirum. Walle nama si ilaala. Jechuun dubbiin tun nama ifiifuun fuudhin irraa kaatee na fakkaatti. Shakki. Namni gaafii tan akkan jee deebisuuf sila akka mataa fayyaatti hin ba'a. Yoo deebisee itti na dirqitee ni deebisa. Dirqii maali? Namni fuudhee mi'aa fuudhaa waan inni ta'e beeku yoo itti na ajaje ajaja isaanii nama sanii ni godha. Anammoo asumaan
fuudheen jiru jechuus beeksisuuf. Mucaa sanirraa hanqee buluu itti ala mucaan alaa jiru. Isaan sanirraa qeebaluun xiqqishoo ni ulfaata. Maaliif beektaa? Karaa tokko namnummaan beeku yoo si qajeelcharra wayyaadha. Namni hin beekne yoo si garsiise karaa malee gorta jechuudha. Siin daba. Akkasitti obboleeyyan kiyyaa nama kunoo warra obbo Zaddiin beekaa naaf inni walumaanuu deebilee miti jechuudha. Akkana isiniin jega kunoo keessumaanuu harri wantoota taatan Miskiin wallahi jette akkasitti miskiin. Jidduutti uummata keenya kana nu bu'aarse. Miskiina jechuun. Miskiina wallahi. Miskiina jechuun jeelaal. Mallamii kulla huzuu jettu walau kaana kaniyyaa jira. Hayyee. Nama jaartiin qabne joosota jaarallee ta'e. Miskiina jechuun nama akkasiiti. Rabbi si haa buusisu. Atiilleeni anammoo xiqqishoo. Ni mala jechuudha. Atillee rabbi si haa buusisu dhage. Hawaasa keenya jidduu nu bu'aarse. Nashiidaa teetanii akka jaalatu akka jira. Kerrootoo rabbiin si na jaalatu waanis nurra buusi nashiidaa dandabi. Yoo dabsitelle siifin itti guutaa qaban ajaa'ibaa. Kerrootoo rabbiin si na jaalatu waanis hin feetu sini faaguutu teessan hedduudha lakka unnumtu. Yaa Rabbii gaarii yaa mannawwaatu amriin takkalleen sittiin jabaattu. Maal jedhe isaan taasisii kerrootiin jaartu waldhabbii haaftee nagee yaa'umtu ilmaan tasgabbii hawwal jaalatu hayyuu beekumsaan namayyuu caaltu jeen akka jaarraa diinni sodaatu yaa Rabbii godhii hunda Kerrootoo rabbii si na jaalatu waan isin feetan siniif haa guutu teessan hedduudha lakka hundumtu yaa Rabbii gaarii yaa mannawwaatu amriin takkalleen sittiin jabaattu isaan taasisii kerrootiin jaartu waldhabbii haaftee nagee uumtu ilmaan tasgabbii hawwal jaalatu hayyuu beekumsaan namayyuu caaltu. Izzattiin rabbiin si haa jaalatu aanati feetus meesiif haa guutu ta'e bareedduudha lakka hundumtu yaa Rabbii gaarii yaa mannawwaatu amriin takkalleen sittiin jabaattu izzuudhaaf kannii waan isaan feetu jaartiidhaas kanniif ta'e isaa taatu ilmaanis kanniif hawwal jaalatu hayyuu beekumsaan namayyuu caaltu. Izzuudhaaf kannuun sittiin jabaattu ijoollee addunyaa fakkeenya. Bu'aan marra qayyee. Kanniidha. Amiin amiin amiin. Isaaf kannimee sittiin jabaattu ijoollee addunyaa fakkeenya taatu. Du'aan tun bareeddudha. Amiin amiin amiin. Irraa eegalaa fi sinii Ayyee galata. gaayistii ittiin godhee. Ati amiin jiila siin agara amiin ji. Ati amtu. لك الحمد يا ربي ولاني أبولا غاري سيتنا خني ورن قلبي دان نرم فني جالن دعائي نرم كسني قدا إساني همي وانفني يا ربي خني خنا نرني أوا إساني سمتين خني يا ربي خني خنا نرني أوا إساني سمتين خني كيسخو والله ربي خاركو هنغان jaaladhu waan beeku jiraannaan of keessaa waa sinin haqu siniif kadhachuu dhiisirraan maqu gammachuu teessoo way hangaan arku haasinni keessan dho'ee haa baqu qarree xiqqeenyaa rabbi haa naqu. Hayyee booda istiidiyoo bakka Izzidiin itti intarviiyuu nama godhu dhaqeetiin waa dhuguu na dhorka hin jiine bishaan dhuge. Bishaan na dura lafaa fuute. Bismillah. Hayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya warreen toora YouTube chaanaalii ejjennoo shawiin qophii teenya daawwachaa jirtan. Qophiin teenya tan hangammaa daawwattan qophii keessummaati. Qophiin teenya tan kallattiin deemu jirtu akkuma isin daawwachaa jirtan irraa bohaartan akkasuma itti gammaddan jeetii yaada. Gaafiin kanatti aantu gaafii Ikilaas Nashiidaa albama duraa tanii fi barnoota irratti xiyyeeffatteetti. Barnoota san nu jettee mee albama lammaffaarraa hanga jaha ga'u jira mee albamni kee gurguddaan. Kaanii fi hanga jaha seenaa Haji Mahammad Yuyyaa sanis mata duree isaa irraa nu jetteeti. Akkasuma qophii teenya goolamnee kutaa lammaffaas inshaallah itti fufaa. Qophiin teenya kana qofaa miti jennaan. Takkasiiti wanta. Mee kutaa lammaffaa san isaa. Isiin lammaffaati. Isiin lammaffaan nama kanaa wal dhabee gaafoo. Dabaa san keessatti. Wal faffacaasaa jiru. Gizumaan dalaguun ishiituma sana hawaasni kun maalirra jira bakka nama tokkoon nu dhaame
nashiidaatana Waan waan hawaasa rakkoo keessa hawaasaa jiru. keessa irratti dalaguutu isiniif caalaa je. Wallaahi. Yoo rakkina hawaasaa irratti dalayte iddanii fi waan hin taane kan waan qalbiin isin yaadde fuutanii istiidiyoo keessanirra maallaqa san ximsii nyaadhaa dhiisaa kan laakiin Eenyu gogorsa akkana sin gorte? saahiba biyya tokko tuujii biyya barta gocha Maashaallah. isantu kasaa Asumaanuu gabanumaan afaansi qabee obboleessa kiyyatu hojii abdii jabbaar yoo na daawwachaa jiraatte assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jabaadhu jechuun ni barbaade. Hayyee gaarii itti Ganas bu'u. ni dhiyeessite isaa Inshallah. irratti rakkoo saniifuu nashiidaa rakkoo hawaasa keessa jirtu qaamota keessa hawaasa irraa mul'atu san fuutanii ittiin geessuu qabdan nuun jeeti dhuguma sanii waa'ee akhlaaqa irratti hin dalagu ture gaafa san haala biyya keessa jiru guututti akka ajaa'ibaa ittiin qopheessee dalagee ture wanni isin dubbattu jiraata zalaalam yaa rabbi yaa Allah jireenya nu tolchi nu bareechi haala jannataas nu qanni geessii nu qubsiisi ollaa rasuulaa itti mata dureen taa akhlaaqaati Tura birraa cirree ta'uu dabaaroo haala keenyaa miti waliin kaayuun feerroo jetti. Guba qabaadhaa roobaan roobuu deemaati. Tasaadaffaa. tasadaffaati nu badhaa absiitiin bareedaa dasi shukriin teetuma arraa duriisi Allah yaa Rahmaaniif nu beeksisi gamadiin keenya as nu deebisi jetti. Isiin lammaffaatis tana turtee albanni kunis wanni irratti dalagitu gaafa haashinaas ni haasoyitii Hedduu inshaallah. dubartoonni faan gaafas nu arrabsite dhaqasnu jechuu ture akkasiiti waan akkana irratti haasoyitii jechuudha. Afraffaa geenye. Isiin awraffaadha wanta jetti. Isiin awraffaa san Rabbii beeku hawwee keessa garaa namaa itti guutuudha. Rabbii beeku hawwee keessa garaa namaa seera diin islaamii hin fanne olaantummaa meenu jiraachisi jiru islaamummaa jetti. Waa'ee jireenya islaamummaatiif seenaa hedduucha keessa illee dhagee waan Turee jirti sunis sana irratti hin dalage inshaallah yoo shanaffaan gaa nama yaachifti. Argaa keenya gaarii si faarsuun nu mala si qofa mootiin hin jijjiiramne maraamriitu siin geechuu caala yakka keenya laalin badiin teenya tuula hawwii nasrii qabnaa nuuf fanniyaa muula dura dursoo yoon ergaa jammaru furtuu maraa ismi ilaahi lakkiseen dabru bismillah jee ol ka'ee hoggaan diriiru deemsi haasawaa jalqabee kunoo dubbisuu barruu alhamdulillah rabbil aalamiin suma fi faaruun yaa rabbii uumee waan uume hundaaf nama kaayiru namaaf beeladaa shimbirroowwaniif wanneen bararuu yaa kan yaadatee mitii bollasii keessatti sooru ibsaa dukkanaa halkanii guyyaa kan wal jijjiiru hammeenya rakkoo itti himannaan kan nurraa furuu Ameenya durii siin keessa tarree asafne garuu arraasni gartaa dubbiin jabaattee waan keessa jiru balaan addunyaa taantu taan daran haddeessa jiru amma faabaasaa raajii dhawanni guyyarraan garuu garaa hidhadhoos keessaan madaahee osoon sabbaruu tantuutti aanaa naan jetti lubbuun hoggaansan dabru rabbi qabaannaa wallaahi namni waa humaan taru akka diinaa Tin kabri tenyarran cokor simeirun arrami dukoine banne silawan jiru ilahi suman asgenya geru kadaran egu lubbudu warra osu bararu asin nugehe farun tasati khanisa wajjin farfamun jiru muslim ni marru jechura kamna alhamdulillah yakanya lalin badin teenya tuula hawwii nasrii qabnaa nu qanniyaa mula beetiin biyyatuun keessa kan dheeratti beekan akkasii dheerese isiin shanaffaa tana tajaafaatis takka nuura izaddiinii isin jalaa dhoysee ansoo mana takkanneetiin kutee illee malee isaan dhoysee garuu gana baasuu ta'a inshaallah isi jaffaati taajimaamu yaatun torbaffaarra dhaquu geessee waa xiqqishoo rabbii sii baase isuma tana jaffa gaddeefne akkas goonee kan torbaffa dabarsina takkasiiti Haji Mamiyya
mata duree hin jiru qaba mata duree nama jalaa qabanii tan merajat tan YouTube rajat tan galmi seenaa tinya seeniin si waajiba seenaa sheekan keenya fatashuu fi laba tenergaatoo tanaaf qabdu munaasaba jimmana bihi deemin sajal qaba ejjaddeen fagaanne hoggaan geetibba seensa magaalatti qobboo haraa gubbaa nam tokko wal garree jenne wali kibba garaminaan jennaan ittiin hime gurba yaada koo hubannaan jee yaadaan qaba seenaan Haji Muhammad keenyaatu ajiiba irraan tarkaanfattee isa deemta duuba jannaanin gaarfadde shukran jeen gurba Haji Ahmad Naasir bira dhaquun qaba jechuun hin deemsa koo dhaabee gore labba mana abbaa Hajiitiin seenee sitti gaba waa'ee Haji Muhammad iyyaafannaan abbaa na haasawin jeen anis ni waraaba hayyee jeesheenii seenaa gaarii qaba Haji Muhammad yuyyaa jechuun nama jaba awwaati koon qaba jeesiifiin himaa galchiif yaa mootii caalamaa jannataan jazaa ulamaa yetti waatu qishoo duuba sanirra dhokote inshaallah baga dhoqayse itti deebina gamanumaan waa'ee YouTube chaayinaali YouTube chaayinaala ni bantamoo kaanii fi duraanii YouTubein ammaa kun akka waan koodiin isaa qabamee jiruun na fakkaattee sheeklaas tuuf jiru sani inshaallah guyyaa waa xiqqootti yoo inni san fooyyeessine yoo fooyyoo dides fuulumaasii kanaan isinitti himne maqaa duraanii sanarraa maqaa lafa jiru tokkos ni jira inshaallah guyyumaan ganatti yoo namni biraa nu jalaa baafates hin beeknu abbaa hawwii ifanneetuma gabbaafnee yuutuubii biraatiin isinii gaddofna achirratti ammoo nashiidaa takka jennee hanga maxarrashaatti nashiidaan namni nu dura maxxansees ni jira duraanis aliyyi isaa bifaan nu maxxansu ture jazaa rabbi haa kafaluufi arra nutis yuutuubii takka eega ol kaafne lafuma diinota biraatis eegaluun ni mala achirratti takkarraa hanga jaaffaa isiniifinna roobni isinuu roobuuf deema akkanumaa wajjiinu saniif haasoo kana karatti isinirraa mura qophiin tun itti fufti ammumaan tanaahu imala dheeraa yaanii na fakkaata imala kanammoo jazaa izzaddiin rabbi haa kafalu obboleessa keenya haaluma kanaan inni kunis biifuma tanaanuu akkuma matti jiru namni nama fi jabeessuun dirqama waan guddoo hojjechaa jira xiqqeenya kana hin laalinaa jechuu fedheetti obboleeyyan kiyya namni ammarraa waan kana eegaluu dalaguu jalqabe gaafa bakka namni waa hojjetu san ga'e ammoo dhiira sanii ol hojjetee hojjechiisuu malaa jechuutu tun natti dhaga'ama walumaanuu warra waan guddoo bu'aa irraa buufatu rabbi sinaa taasisu yoo nama aqlii qabu taatan bu'aan inni hojjechaa jiru isaa fi ejjennoon shoos walumaanuu waan guddaadha jechuu fedheeti kanumaanuu hayyee ejjennoon shoo anaafis isiniifis filannoo gaarii haa taatu daawwannoo gaarii ittiin bu'aara ittiin bashannanaa na caalaa obboleeyyan gorsa babbareedaa qabanii fi hofla babbareedaa fi isin bu'aarsu qopheeffatee wal duubaan hiccitii adda addaatiin as dhiibachuu jira rabbi haa gargaaru fidee isin agarsiisuun jagara hayyee inshaallah qophii teenyaa asirratti goolabuuf yaana asoo qophii teenyaa hin goolamneen duratti hanga ammaa asoo neefi salfii kaameeraa hin qabne nama kaameeraa qabee taa'ee nu gargaaru jiru obboleessa keenya Jaafar guddaa galatoomii ulfaadhu isaan jechuu barbaanna qophiin teenya tan har'aa tan kutaa tokkoffaa jentanis ni ta'a asirratti goolabamti gaafiin keessan yoo hafees yoo ammaas asoo interview tana godhu jiraatan yoo itti dabalanis roobni roobuuf deemammaa ni aanaa inshaallah qophiin teenya asirratti goolabamti obbolaa jaalalaa wajjin diina ol qabne diina diiniin lollaa mee irra nuti laa ilaaha illallah ittiin qabrii gallaa